Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Barsiisota qorannichaa irratti hirmaatan keessaa dhibbantaan 87 meeshaaleen daree barnootaa ga'an akka isaaniif hin dhiyaanne ibsanii meeshaalee barnootaa gara dhibbantaa 73 ta'an kiishaa ofii isaanii keessaa akka bitatan himaniiru. Waggoota 5 darban keessatti barsiisonni dhibbantaa 84 miindaan isaanii dhibbantaa 10 hanga 50 gadi bu'uun illee gabaafameera. Akshinaaid mootummoonni barnootaa fi fayyaa irratti baajeta hir'isuu isaaniitu rakkoo kana fide jechuun komata. Akkaataa baankiin addunyaa fi dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa IMF mootummoonni baasii itti baasan irratti dhiibbaa taasisaa tures dhaabbatichi balaaleffateera. Mootummoonni liqaa isaanii kaffaluuf pirojektoota misoomaa kanneen akka barnootaa fi fayyaa irraa baasii akka hir'isan IMF yaada dhiyeessa jedha dhaabbati qorannaa kun. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaan bara 2024tti galii biyyaalessaa ishee keessaa dhibbantaa 4 fayyaaf baaste. Liqaa deebisuuf dhibbantaa 20 akka baaftu qorannoon kun ni mul'isa. Biyyi tokko baajeta ishee keessaa harka 5 keessaa tokko barnootaaf baasuu akka qabdu akka waliigalaatti fudhatama qabaatus biyyoota qorannicha keessatti hammataman 6 keessaa 4 baajeta barnootaa hanga kanaa gadii qabu. Akshinaaid mootummoonnii fi IMF akkaataa hojii itti hojjetan akka jijjiiran dameewwan kanneen irratti xiyyeeffachuun jireenya hojjettootaaf fooyyessuu fi lammiileen barnoota qulqullina qabuu fi tajaajila fayyaa akka argatan akka taasisan waamicha dhiyeessa. Qorannoon Akshinaaid hojjettoota fayyaa fi barnootaa biyyoota Afrikaa 6 irratti gaggeesse akka agarsiisutti hojjettoonni fayyaa dhibbantaa 32 giddu galeessa biyyattii sababa miindaa xiqqaa ta'een ogummaa kana gadhiisuuf yaadaa jiru. Gabaasni kun deebii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa qorannicha irratti hirmaatan kan of keessaa qabu yoo ta'u, gaaffileen haala bara 2020 waliin wal madaaluun akka dhiyaatan hubachiisa. Ogeeyyiin fayyaa dhibbantaa 65 sababa miindaa gadi aanaatiin ogummaa kana gadhiisuuf yaada akka qaban ibsa. Biyyoota 6 qorannicha irratti hirmaatan keessaa akka Itoophiyaa isa guddaa akka ta'es mul'iseera. Ogeeyyiin fayyaa dhibbantaa 100 hanqinni dhiyeessii fayyaa fi daawaa akka jirus himaniiru. Oduu keenyatti aanuun Itoophiyaa fi Somaalilaand dhimma nageenya daangaa irratti marii gaggeessan. Itoophiyaa fi Somaalilaand marii sadarkaa olaanaa gamlamee nageenya naannichaa cimsuu, tumsa babal'isuu, tattaaffii nageenya waloo daangaa irratti taasifamu cimsuuf kaayyeffate magaala daangaa irraa argamtu Gaabilee keessatti gaggeessaniiru. Mariin kun qondaaltota olaanoo gama lamaaniitu kan gaggeeffame yoo ta'u, gama Itoophiyaan hoogganaa Boobbii Raayyaa Ittisa Biyyaa Meejor Jeneraal Tasfaayee Ayyalaw, ajajaa poolisii naannoo Somaalee Jeneraal Abdii Alii Siyaad, akkasumas ajajaa itti aanaa Izibaa Birgaadir Jeneraal Fiqaaduun irratti hirmaataniiru. Kanneen Somaalilaand bakka bu'an ammoo ajajaa waraana biyyaalessaa Somaalilaand Birgaadir Jeneraal Nimkaan Yuusuf, ajajaa humna poolisii Somaalilaand Birgaadir Jeneraal Abdirrahmaan Abdullaahi Hassanii fi qondaalota waraanaa fi poolisii olaanoo biroo argamaniiru. Mariin nageenyaa dhimmoota waloo dursi kennamuu fi qabu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kunis hojimaata waloo fi tumsaa odeeffannoo akkasumas hariiroo daangaa ce'uu cimsuu kan dabalatu ta'uu horni dippiloomaat gabaaseera. Dabalataan jilli lamaan nagaa cimsuu fi balaa nageenyaa mudachuu malu ittisuuf tumsi tarsiimoo itti fufiinsa qabu akka barbaachisu cimsanii kaasaniiru. Biyyoota lamaan gidduutti wal amantaa fi qophii hojii jiru cimsuuf walga'iiwwan idilee taasifamuun barbaachisaa ta'uu hubannoo waloo irra ga'ameera. Mariin marsaa itti aanu magaalota guddoo Somaalilaand Hargeysaatti gaggeessuuf beellamni qabamuu gabaasni kun ni mul'isa. Oduu keenya birootiin pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa hojiin bulchiinsa isaanii inni guddaan lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisuu fi daangaa heera mootummaa Tigraay mirkaneessuu akka ta'e himan. Leetinaanti Jeneraal Taaddasaan kana kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Masiingaa waliin dhimmoota yeroo irratti yeroo marii taasisan ture. Lammiileen qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebi'uu fi daangaan heera mootummaa Tigraay bakkatti deebi'uun hojiiwwan dursi kennamuufii qabu ta'uu ibsaniiru. Fedhii bu'uuraa kana guutuuf carraaqqii taasifamaa jiru keessatti gufuulee mudatan salphaa akka hin taanes ibsaniiru. Bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin mootummaa federaalaa waliin mariidhaan dhimmoota hunda furuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaadarri Yuunaayitid Isteet Ervin Masiingaa gama isaaniitiin mootummaan isaanii bulchiinsi yeroo Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuuf tattaaffii taasisuuf deeggarsa barbaachisu akka godhu ibsanii jiru. Oduu keenya birootiin ministeerri muummee Israa'el duraanii Israa'el yakka waraanaa raawwataa jirti yoo jedhan
UN ammoo gargaarsi Gaazaa seenus uummata hin qaqqabne jechuun komateera. Ministeerri muummee Israa'el duraanii Ehud Olmart wanti Israa'el amma Gaazaa keessatti hojjechaa jirtu baay'ee yakka waraanaatti dhiyaataa jedhan. Itti dabaluudhaanis kun waraana kaayyoo hin qabne waraana carraa lubbuu namootaa booji'amanii baraaruu galmaan ga'u homaa hin qabnedha jedhan. Olmaartii kana chaanaalii BBC News waliin haasa'an irratti dubbatan. Osoo bara 2006 hanga 2009tti ministeera muummee hin ta'in dura Israa'el bara 2005 Gaazaa keessaa akka baatu gochuu keessatti ga'ee guddaa ba'aa turan. Waan ifa ta'e waraana kanaan lammiileen Filisxeem qulqulluu 10,000 lakkaa'aman akkasumas loltoonni Israa'el hedduun ajjeefamaa akka jiran dubbatan. Qabxii hundaan yoo ilaalle kujibbisiisuu fi aarii guddaadha jechuun ibsan. Nuti warra ajjeestota Hamaasiin lolaa jirra. Namoota nagaa qulqulluu lolaa hin jirru jedhan. Sun immoo ifa ta'uu qabaa jedhaniiru. Hubannoodhaaf ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Gaazaa hunda ni to'ataa jedhan. Haa ta'u malee Hamaas namoota Israa'el butee fudhate gadhiisee yoo meeshaa waraanaa lafaa hiikkate haleellaa kana ni dhaabnaa jedhan. Akkasumas Israa'el Gaazaa keessatti tarkaanfii fudhattu akka jijjiirtu ka gaafatan UK, Faransaay fi Kanaadaan cinaa seenaa dogoggoraa dhaabbachaa akka jiran dubbatti. Gama kaaniin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN dhorkaan torbanoota 11 kaafamuun gargaarsi Gaazaa seenu illeen garuu hanga ammaatti uummataaf hin raabsamnee jedha. Akka qondaalli Israa'el jedhanitti konkolaattonni gargaarsaa 93 kibxata darbe sakatta'iinsa nageenyaa gadi fageenyaan erga godheefiin booda gara Gaazaa seenaniiru. Haa ta'u malee waajjirri gargaarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka jedhutti gargaarsichi gara qaxxaamura gama Filisxeemitti qofa geejjibsiifaman. Gareen dhaabbaticha Gaazaa keessa jiru kibxata darbe qaxxaamuraa kaaseenuu dhiyeessii walitti qabuuf sa'aatii dheeraaf eegaa akka ture kan hime yoo ta'u, waraanni Israa'el garuu hanga ammaatti ayyamaa akka hin kennine dubbatan. Kun ka ta'e beela cimaa mudachuuf jiru ilaalchisee akeekkachiisa kennamaa jiruun gargaarsi namoota nagaa Gaazaa akka qaqqabuuf dhiibbaan idil addunyaa dabalaa dhufuu isaati. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo narra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.